Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya. Kun yeroo hundumaa hawwiidhaan kan eegdanne dilbata sa'aatii 7:00 kaasee Abbaay TV irraa kan isiniif dhiyaatu qophii keenya hawwataa fi nama bashannansiisu keessummaa sansaakaadha. Akkam ture torbeen keessan? Akkuma beekamu torbee darbee nagaa itti waliin jennee adda baanee turre. Maarri har'ammoo nagaadhaan wal argineerra. Kanaaf umurii keenya irratti guyyaa kana kan nu dabaleef uumaa keenyaaf galanni guddaa ta'u. Akkam jirtu? Nagaa keessanii? Fuulli keessan ifaadha. Torbeen kunis kan nagaa, kan gammachuu, kan yaaddanii hundumtuu kan isiniif milkaa'u isiniif haa ta'u. Maarree qophiin keenya keessummaa sassaakaa jalqabuuf. Amma dhumaatti immoo kan isin faana turu an Saamsoon Mokollataati. Akkam jirtu? Har'a keessummaa addaa qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan kun maaliin akka inni ibsu jechaan qabu. Maaliif ogummaa hedduu qaba. Dargaggeessadha. Waan hojjetu hundumtuu irraa bareeda. Meeshaa muuziqaan taphataa. Ogummaa editingiis hin danda'a. Taatummaadhaan immoo waa'ee isaa gaafa argitanii adda baastu. Irraa bareeda. Kana qofaas miti. Sagalee kiloolee bareedaa qaba. Faarfataadhaas eenyu akka ta'e isinis beektu. Anis baay'een jaalladhaan baay'een kabajaanii dargaggeessa cimaadha. Ol guddatu aartii Oromoo irratti gara fuulduraatti ijoollee gaachana ta'an keessaa isa tokkodha. Aartistii baay'een jaalladhuuf kabajuu aartistiif koomeediyaanii Eebbaa Dirribaa yookiin Dinagdee gara waltajjiitti. Nagaa keetii. Noor. Isaan taa'uun. Asirraanis hin dandeessa, asirraanis hin dandeessa. Eebba. Baay'ee. Baga nagaan of irra deebine. Baga nagaan eegdeetis. Sitti bareeda gaarii ma jirta? Ulfaadha. Maan jedhu. Akkamittiin ilaalta istiidiyoo keenya? Baay'ee bareeda dhugaa. Dhugaa. Duraanis viidiyoo kana dura darbaa turan irratti argeera. Ammas immoo gaafa dhufee ilaalu immoo caalaatti iyyuu bareeda baay'ee. Bareedaamti. Eeyyee. Har'ammoo babbareechinirra eebbaatu dhufenna. Eeyyee akka waa jijjiiramni jiru nu beeksisa. Maan jedhu. Atis yeroo qabdurraa aarsaa gootee dhufu keetti baay'ee galatoomii. Homaa rakkoon hin jiru. Mee eebbaan jalqaba faarfataa ture. Amma immoo gara diraamaatti dhufeera. Mee akkamidha ka'umsi isaa? Faarfannaa duruma ijoollee keessaas nan faarfadha. Faarfannaan hojiidha jedhee yaadu. Amma akka nama hordofaa amantii Pirootestaantii tokkotti amantii kooti waan ta'eef waaqa isa itti amanu sana immoo waaqeffachuudha jechuudha. Inni immoo hojii miti waan ta'eef ammas ittuman jira kana duras ittuman tureessin jechuu kooti. Wal faana deemsuu danda'a. Eeyyee. Waaqa kees galateeffachaa hojii keessa hojjechaa wal faana deemsuu danda'a. Dhibba keessaa dhibba. Yeroo baay'ee gara aartiitti gaafa dhuftu wanta amantaa sanarraa faana waan baateeffaatti fakkaata. Fakkaate. Waan kashlabbeeffaa taateetti fakkaata. Garuu akkas miti. Ammallee wayyaa. Jalqabaa jechuun keessumaa duraanii rakkisu turan namoota akka kanatti. Anaan akka kootti chaalenjii natti ta'ee ture jalqaba. Maaliif faarfannaa hojjechaan ture, faarfannaa faarfachaan ture. Faarfannaa faarfachaa yeroo gaafa hojii akkasitti dhufu akkamii wantichi namoonni naan jedhan turaniiru. Garuu an akka kootti hojii hojjechuun dirqama aartii koo guddisuun immoo dirqama jedhee waan yaaduu fi isarratti immoo wantan hojjedhetti immoo wantan hojjedhu sanatti immoo kennaa kootti jedhee waan yaaduu fi konfiidensiidhaan itti galee gagaarii immoo deemaa jira. Baay'ee namatti tola. Wal faana deemsuun danda'ama. Namni amantaa adda addaas waaqeffachuu danda'a garuu hojii isaas immoo wal faana deemsuun danda'a. Danda'a sirriitti. Namatti tola baay'ee. Tole. Mee akkamittiin gara garee koofiinitti dabalamte? Garee koofiinitti kanan dabalame yeroo tokkotu gara sulultaa hojii wayitiif deemne sulultaa naannoo sulultaatti Caancoo biyyee jedhamu achitti hojii garaagaraatiif deemne diroonii waraabuun deeme waaqoon immoo hojii kan biraa diraamaa hojjetu wayii qaba ture achitti wal agarre waaqoo duukaa wal agarre kana dura an yuutuubii irratti hojiin hojjetu beekaa inni immoo akkasumatti na beeka malee walitti dhiyaannee waliin beeknu turre baay'ee walii gallee yeroo sama wajjiniin dubbachuutti kaane wajjiniin taphachuutti kaane ergasii booda tiimii maanna bira dhufan istuudiyoo koo jechuudha. Istuudiyoo kana bira dhufanii waan faarfannaa isaa faarfannaa jedhamu garuu faarfannaa isa diraamaa sanarraa namtiisa faarfataa haaraa diina koo sana isa hojjenne yeroos
ana biratti hojjetanii yeroo suma hojjennee achirraa walitti dhiyaannee hanguulalleen ture yeroos. Bakka maaliifitu hojii walitti dhiyaannee akka kanatti hojjennu waliin jenneetu anis gara makanniisaan dhufee egeree irratti darba ture duraanii ammas achumarra jira garuu achirratti eegallee jechuudha walitti dhiyaannee. Isa dura miidiyaa egeree irratti hojjechaa turte. Wal faana jechuudha. Hojjechaa turre. Kanaaf faarfannaa sanaan walitti dhuftanii jechuudha erga sulultaatii booddee. Faarfannaa sanaa walitti dhufnee walii galle immoo caalaatti ijoollee warra kaanii wajjinis. Isaanis ofitti na qabuudhaaf amalli koo ulfaataa hin taane guutummaa guutuutti itti galee hojjechuutti ka'ee jechuudha. Anuu yeroo baay'ee gaafa argu nan kolfa. Akka inni waaqonni diina isaatti kolfufa. Gaafa tutu muuziqaa sanaa sabtu suma dhugaa qindeessaa fi turte garuu diraamaa tutees miirri jiru fa'aa kam kolfaan fa'aa addaan. Egaa viidiyoo isaallee hojjenne garuu gaafa istuudiyootti hojjenne aluma tokko hojjenne. Aluma tokko hojjenne wantichi muuziqaan isaa yeroosii muuziqaa toora isaa eeggatee seeraan qindaa'etu hin taane muuziqaan isaas dadhabaadha waan ta'eef keettiin quba sadii fayyadameen achumatti teempileetii jedhama. Teempileetii sana irratti waraabnee yeroo suma laadheef. Haa namatti tola. Akka tasaadhaan kan namaa wajjin wal bartu kun egaa nama ogeessa akka kimamu nu barbaachisa. Waan hundaa qabdaa. Muuziqaas ni taphachiistaa. Editingiis immoo yaaltamti. Nan hojjedha. Baay'ee gaarii. Maaltu sitti hafere? Waan taafee hin jiru. Wanta hin barbaadu waan taafee. Lookeeshin maanajarii qofa hin taane malee waan dhumaa keessaati. Nan taasa san tokko nan ta'a. Warra dooraabis moo? Haa namatti tola. Isa malee immoo egaa diraamaa baay'ee jaallatamaa kan ta'e sirna koo irrattis karaakteriin si ilaalame suni nama qulqulluu akka karaakterii gowwaadha. Gowwaadha. Mee eebbaa fi karaakteriin sun garaagarummaa isaan qabanii karaakterii sana immoo gaafa si ilaaltanii mee maaltu sitti dhaga'ame? Karaakteriin sun gaafa naa kenname jechuun kana dura hojjechaa ture irratti gowwaa ta'een hojjenne akkasumatti hin caaluma jennee hojii noormaaliidha. Karaakterii garaagaraa fudhanna yeroo torbeetti jechuudha. Amma garuu hojii wal fakkaataa hojii itti fufaadhaa sitkoomii gaafa jedhamu amala wal fakkaataa inni tu deemta mitiire. Kanaafuu amalicha gaafa isaan naa kennanii yeroo sanatti hojicha hojjechuudha taatummaa sana wanta sana ta'ee argamuudha waan ta'eef natti tolee manitti galee jechuudha. Natti tolee manitti galee naa milkaa'eera moo edee yaada namni jaallata. Dinagdee maqaan kee dinagdee tirate? Dinagdee naan jedhu namni maqaa koo irraanfataa jira. Hayi baay'ee gaariitu jettee dhugaa. Anis sila seeramu. Fakkeessitti hundeen ta'ee hojjetaa jechaa jirre. Karaakterii adda addaa taphachuun siifis gaariidha. Namni takka daayirektaroonni waa tokkotti yoo si barani yookiin sooressatti yoo si barani yookiin nama haamaatti yoo si barani yeroo hundumaa karaakterii sanaan abaluu jedhanii si waamu. Kanaaf karaakterii adda addaa taphachuun gaariidha. Siifis gaariidha. Professionalizimiidha si. Baay'ee namatti tola. Isa malee immoo waaqa wajjinis immoo wanta bareedaa hojjechaa jirtu. Ati nama Ingiliffaa soo taataa inni immoo niikaa Ingiliffaa natti dubbatu baay'ee ana qofaatu beeka malee ulfaataadha. Injima yoo tiiktee malee. Karaa Deenmaark kanatti fakkaata Ingiliffichi. Deenmaark irraas akkas. Jallata akkas. Deenmaarkitti goree shaayii dhugee darbaa Ameerikaatti misaa nyaata. Kanaaf anaaf si qofaatu walii galaa jiru. Kanaaf itti ulfaata waaqottis. Itti cima samattuu waan itti tolee egaa waanuma garaa isaatii malee. Mees akkamittiin jalqabdani baay'ee namni jaallachaa jira sooshaal miidiyaa irrattis. Akkuma yeroo sitti meetu yeroo sulultaa deemne sana kiliippii waraabuu deemnee dafee jalqabuu dide. Aduutu ba'ee shaadoo sa'aatii jaha keessaa gara sa'aatii booda waraabna turre. Teenyeetu wanta nu mummudate teenyee haasofnaa. Ergasii booda akka carraatee waa'ee samma turjumaanaa kana haasofnee jechuudha. Yeroo tokko akkas biyya keenyatti ta'e namtichi waan itti tolee hiikaa waan akkasii haasofnee waaqoonis baay'ee makolfee yeroo suma teenyee ijoolleetu nu waraaba ture. Cal jedhanii machuudhaaf hima isaaniiti. Nun immoo teenyee qoosnaa ergasii booda viidiyochaa ijoolleen naa ergan. Isaan tiiktookii irra kaa'e gaasatu baay'ee deeme yeroos. Baay'ee deeme inni achumaan mu jalqabas. Booda immoo itti daballe fumaa. Itti dabaltan. Akkuma barbaadetti hiikamtinis. Akka itti toletti hiika jechuun fiqirii zoonyaaliyoon jedhee fiqiruun na dubbiseeradha. Maariffaanis hin hojjenna turre. Ingiliffaas akkuma itti toletti hiika. Hayi namatti tola maachii gootaniittu. Maan jennu. Maan jettan. Situ xinnoo furdatee mucaa maqaa balleessaa jira malee. Mannis jabaachaa jira. Cimeera erga gaa'ela dhaabbachuutti dhufe. Dura immoo dhiyooma kana ji'a muraasa dura faarfannaa baay'ee bareedaa uummanni hedduutu jaallate anis baay'ee jaalladhe. Maaliin obsuu jedhama. Maaliin obsuu jedhee. Maaliin obsuu.
yeroo kana ajinsee waan deemudha. Ani gaafa faarfannaa sana dhaga'u gurbaan kun nama raagaamoo jechaan ture mataasaa. Yeroo kana ajinsee waan deemudha. Mee akkamittiin faarfannaa sana? Faarfannaa sana yeroon hojjedhe amma miti wantichi tureera. Akkasumattiin haaluma jiru gaafan ilaalu natti tolu diddidaa ture. Keessa ganna waggaa 2 dura natti fakkaata. Utuun ba'e waggaa 1 dursee yeroo san muuziqaa isaa jalqabee man sagalee irra kaa'een dhiise. Ergasii booda si'a tokko waaqoon fa'aa akkuma hiriyaadha waan taaneef yeroo hundumaa wajjiniin oolle yeroo baay'ee wajjiniin dabarsina. Hojiin kana dura jalqabe jedhee man dhaggeeffachiisa wantoota waraabe faarfannootuma jijjiiran jechuudha. Jennaan akkana akkamittiin hojjetiin jirtu naan jedhan. Jennaan maal isaatu isinitti toleen jedheen hojjette malee bakka narra ta'anii anillee faarfannaa hojjechuu iyyuu karoora hin qabu ture. Erga ta'e immoo jennee matuu wajjinumaan yaadnee faarfannicha nan xumure. Kiliippii isaa immoo isaanis na gargaaranii. Viidiyoo isaa kaameraamaanii waamnee waraabsisnee mucaa hiriyaa koo tokko. Ani immoo editingii isaa kalarii isaa jedheen baasee jechuudha. Akkuma waan salphaatti. Garuu namni ilaala iyyuu hin seeneen caluma jedhee mana yuutuubii sabskiraayibii 500-600 qabu irratti gadhiise. Garuu immoo maan jedhu ilaalameera. Amma sabskiraayibii keessa gara 20 caaliidhaan. 22 galeera. Fakkii faarfannichi. Maan jedhu. Tokko immoo dabaluu qabda egaa. Egaa. Yeroo noolu. Noolu baay'ee namatti tola argitee hojii soofisii salphisaa jirta. Editingis gati hojjetuu fi ogeessa bira baay'ee deemtu baasii baay'ee simuu qabdu. Baasii natti hin baay'atu eesoo. Dhugaa namatti tola. Mee obbaa hojii kee kanarratti mudannoo hedduutu jira. Hojii hedduu hojjechaa jirtu gatii fi mee ammaa irratti mudannoo si kolfisiisus ta'uu danda'a. Mudannoo si gaddisiisus ta'uu danda'a. Mee daawwattoota keenyaaf waan nu affeeri. Mudannoo illee gaafa sargii faarfannaa nama harkaa badeedhama. Mudannoo yeroo baay'ee yeroo tokkotu anaaf waaqoo taaneetu Dambidolloo deemne dhibba barattoota yuunivarsiitii barattootaa tokko. Baranuma gara jalqabaati. Baranuma gara waaqoon dubbateera iddoo kan biraatti. Ergasii booda deemne galgala jechuun egaa komaandii poostii jira beektaa. Sa'aatii 12 achi geenye isuma gaafuma seennu sa'aatii 12 ta'eera 12 walakkaa ta'eera. Iddoo ciisichaatti nu geessaa jiru. Poolisoonni makiinaa sana ittiin deemaa jiru dhaabbadhaa dhaabbisan. Mucaan shufeerii konkolaachisaan nu bukkee jiru bakka rukutamne bakka qabattoo isaa hiikkata. Nuun naasuu duune asii gabbinaa tataa irraa naasuu duune makiinaa yuunivarsiitiidha. Shufeerii makiinaa yuunivarsiitii ta'etu saqqii isaa hiikkata. Ergasii nu rukutanii jennee gaafa nuun ilaallu gaafa makiinaa keessaa nu bubuusuuf ka'an nu argan. Ergasii nu beeku nu dabarsanii hin seenne kanuma keessaa iddoo nuun bullu baraniga. Naannoo nuun iddoon hoteelicha bukkeedha wantichi. Ergasii booda galgala ijoolleetu erga nuun siree qabanne booda dhufee mana qosoqqosaniitu suuraa wajjiniin kaanaa nuun jedhu. Ciisnee irra dadhabnee irra uffata itti babaasnee irra hin kaanu jechuun dandeessu. Namni si jaallatee dhufa jaalala sababii siif qabuu fi kanaafuu tolee jennee duukaa kaana takka turree irbaata nyaannee kaanee balbala hin bannu kana booda baqqaa jennee walii gallee naaf waaqoon. Siree lama nuu kennamee ani siree koo dhiiseen isa bukkee dhufee bula. Waan wajjinumaan bulla wajjiniin haasaa turre yeroo ribaa gabaabaa godhanne. Ergasii galgala sana balbala tumuutti kaan. Balbala qosoqqosu. Hin bannu namatti footoo ka'uu dhufe ni jira. Ammas balbala qosoqqosu. Qosoqqosichi akka isaa jalqabaatu hin taane jabaachaa dhufe. Jabaachaa dhufe dhumarratti caammaadhaan gaafa isaan kophee isaaniitiin dhiitanii wanti kun ammaateerannee waaqoodhaan ka'ee baniin jedheeni ka'ee gaafa inni banu wattaaddarootatu qawwee qabatee balbalarra dhaabbata roondii ba'uu hin sakatta'u gaa. Ergasii booda isaan akka carraa ta'e nu beeku isaan nu beekan dhugaan seeneen. Waaqoon akkam jirtu dhee dubbisuu isaa fi anjala darbee dhufee aqyaammachuun tokko ta'e. Naasuudha akkan itti amma deemne. Akka isaan dogoggoranii waan ta'an keessan galliif. Bakka isaan nu barananii dhugaan seeni. Ganaa nama rukutuu maal imeejiin akkasii waan nu keessa tureef gaafa deemne utaaleen dhaqee amma qawween afamuuziin sheekeetti na jala dabarti bobaa jala naan. Salfii wajjiniin kaana jenne. Ergasii boodan dhufanii nu taasa'anii nu dubbisanii koomeedii keessan ilaalleera nu jedhan. Koomeedii isa bara waggaa 2-3 kaasanii seenicha nutti man seenaa maan hin beeknu. Ishennee nagaamaan gargar baanee
balbala cufannee naanii tataarra erga nuun rafuu jala geenye ammas balballi qosoqqosan jalqaba namooti dhufan namoota 2 moo 3 namoota 10 wayii ta'anii deebi'anii dhufan isa lammaffaa irratti baay'atanii dhufanii egaa namni tokko akka inni itti jaalaluma isaa si ibsu sodaachisaa qabee keessatti baatanii nuu qoosaa kaa'edhan. Qawwee baatanii nuun naanii duuneerra lubbuun kun akkasuma keessatti isin koomedii hojjettu mini eeyyee koomedii hojjenna nuu qoosaa kaa'edhan. Eessaan qoosna ree suma ilaalaa boosa wanta kana deebisicha. Qoosaa jennaan an cal jedhee wantaa ilaalaa waaqoo asitti illee sun kan ilaalullee naan dhufu jennaan isuma kolfa gaggabanii jabaadhaan jedhanii ba'an. Yeroos garuu baay'ee manaane waan nu keessaa hin bannee ta'e bakka. Amma kunis qoosaadha kanuma ilaalle qoosaan nu dhufina. Inni dhufa sirriitti. Dhugaa namatti tola. Chaalenjiin jiru garuu artistii ta'uun akdeemti kabajisaa. Waan baay'ee irraa immoo miliquu dandeessa. Keessumaa saba keenya keessatti an wantan dhugaa arge yoo jiraate amma yeroo akkas gara Wallaggaa buune sanatti namoota baay'eetu hin deeminaan nuun jechaa ture. Gara Wallaggaa gaafa isin jedhu karaarri sirrii miti akkas qabamuu dandeessu achitti biyyi nagaa ta'uu dhiisuu danda'a jenna. Maal jechuudha biyyatti dhalanne saba keenya bira dhaqaa irraa waan ta'eef abbaa barbaade yoo ta'u waan barbaadan nu haa godhan malee nafnuu jennee ma waamicha kabajnee gurbaan waameenii torban tokko dursinee itti yaadaa turre guyyaa 2-3 dursinee itti himne hin deemne akka deemnu mirkaneessinee jechuudha. Ergasii hin deemne naqamtee bullee hin deemne waan tokko wanti nu mudate hin jiru namooti karaa irratti nu arganis hundaa'um utuun sakattaaminni kan nuti achi geenye jechuudha. Gaafa ol deebis akkuma kana wanti nu rakkise tokko iyyuu hin jiru. Akka siyaasaa mutuu hin taane gaafa deemnu namni jaalala namaadha. Gaafa aartii hojjetu ammatu baay'inaan gadi buutee agarte yeroo baay'ee nan deema. Akka itti namni jaalala sitti agarsiisu inni qabeenya hundumaarra caala bakka. Jaalala moo dhugaa argita namni immoo fakkeessu. Fakkeessu. Dhugaadha asteessi gaafa dhageessuu fi achi immoo gaafa deemtu kun baay'ee naannoo sana sunu jalaa miidhaa jira. Namni callee dhiyeessii waan namni wajjinis akka namni wajjin jiraatu fa'a namni wallalaa jira. Garuu achi deemtee wanti ilaaltu wanta biraa argatteef. Ijoollee xixiqqoo ati kan nuni anaaf waaqa hundi dinqisiifanne tokko ijoollee mucaa xinnoo boqqolloo karaarraa gurgurtu tokko naannoo eessaa kun geedoo darbee karaarra deemaa jirtu moobaayilii iddoo isheen fuute waaqayyo beeku baadiyyaa keessaa baadiyyaa isa du'aadha iddoo isheen itti dhaabbattee nagadaa jirtu suni nama jireenya gaarii qabu TV mana keessaa qaban hin fakkaattu isa nu agartuu barteetti wayyaa warra diraamaa hojjetan itti fiidde gwaddinyoota ishee hiriyoota ishee waamtee nutti agarsiisu baay'ee dinqisiifanne bakka akka namni keenya aartii jaallatu akka namni jaalala namaaf qabu jechuudha namuma aartii hojjetu nu qofatu hin taane hundumatu arganii akkas jedhee waan yaaduuf. Jaalala isaanii immoo akka jaalala saba keenya ispeeshaalii maaliis waan deebisnutti waggaa 100 hojjennis kana caalaa waan deebisnutti jaalala isaan nuuf kennanii fi hojii nuun hojjennu wal madaalaa hin jiru. Kanaaf amma lubbuun keenya jirrutti uummata keenya gammachiisuuf waan isa madaalu hojjechuun kaffaltiin keenya hojiidhaan malee waan biraadhaan miti. Kanaaf iddoo hundumaatti warra jaalala nu laatanii warra nu kabajan hunduma isaanii. Mee suuraan kun eenyudha? Ollaadhaa moo eeyoodha? Yaa Rabbi waggaa meeqa dura kun? Seeraan yaada dorgite maal kun sirriitti adda baasee? Manuma 60 fa'aa keessa ta'a. 1972. Lakkii 65 fa'aa ta'a. Kuni yeroon kutaa 2 yookaan 3 baruu natti fakkaata. Waggaan koo 6-7 kana keessaa ta'a. Sirriitti yoon beekuudha baadhee gara waggaa 15-16 dura jechuudha. Nama kaayyoo mul'ata qabu fakkaata sitti gaafa ilaaltu. Waa yaada yarta fuuldurri koo ifaadha. Mana suuraa qabna. Kanuma keessa agarre malee mana suuraa qabna ture dura itoo hin dhalatiin dura iyyuu tureera manni suuraan. Sadugaata. Biyyatti kanaafuu achitti suuraa baay'een qaba kun yeroo achumatti hin keessin jechuu fedhe. Arga kaatee booddee immoo fiilmii isaa akkasiin ilaaltamti. Sheekan. Halkan. Akkasiin eebbisi. Gaafa eegsistu. Abbee koo hojjeta. Halkan ibsaan hundumtuu dhaameetu waa godhee keemikaala tokko keessa cuuba. Ergasii booda takka eegaa ammas fuudhee keemikaala tokko keessa cuuba. Yeroo ifaa dhufa gaa bakka. Carraadhaan baay'ee zowwee. Si jala gochuus ni danda'ama. Ilaaltaa fiilmii keessatti beektas. Beekta takka immoo gochuus danda'a. Gubata. Ajajjee kana naa dhiqaa jetteetu ani amma suuraa 30 keessa 4 fa'aa filattee 4 keessaas. Miti gabaan na yaadadha yeroosi. Ati waa gooteennaan gubatetteenaan dubbii cimaadha. Baay'ee malee. Waa baay'ee ilaali.
Ilaal jijjiirama. Dhugaa. Jijjiirama. Hin darbee barri boo'ichaa ni Waggaa tokko dura darbu. kuni. Kun waggaa tokko duradha. Waggaa tokko duradha. Yeroon eebbifamedha kun. Waaw. Eeyyee. Baay'eesti barreera asitti. Kunis yeroo suma. Yeroo eebbifamti. Eebbifamuu koo jala kun immoo. Maaliin giraajuutii goote? Egaa ogummaan kee baay'eedha naan jetteetta. Kanaaf hin dhiise maanis. Kanaaf hin dubbachiis. Asirratti ani meedikaal raadiyooloojiin baradhe hospitaala Miliinikii. Isa dhugaa jetta. Walitti hin dhufu ogummaa kee wajjin. Walitti hin dhufu garuu ogummaa kan argachuu kootii fi carraa guddaa kan naa uumeessadha. Sumadha. Biyya kana dhufuun koo isa barachuudhaaf waan ta'eef isa barachaa man biratti dhiibaa ture. Waaw. Kun maani? Mana wayii lassanaa turre. Mana wayii lassanaa. Guyyaa dhaloota keedhaa? Lakki. Maani? Guyyaa dhaloota waaqoodhaa. Kanatti itti dibe waaqootti. Waaqootti fuula isaatti diddibee naanitu akka aarii wayiiti jaana ba'aa rawaansa. Waaqoon qoosaa beekum keekii irratti. Dhumarratti immoo daabboo bitatee fa'aa samarraan argate. Nyaata. Asirratti kun akkasittiin fuula na balleessee. Annatti baaseen yeroo narratti qoore rifeensa kootti ba'uu didee bukkee kana mana rifeensaa dhaqeen irraa rukuchiise. Akkuma jeessoo ta'e. Itti qabate rifeensa koo walitti qaqqabee. Keeki. Umurii waggaa meeqa faasaa ture kan waaqoo gargaaru? Egaa. 42. Waldaama. Silaan dubbatu simarraan dhagaa'e. Haa dhugaa jaalalli keessan si baay'ee namatti tola. Umuriin isaa baay'ee hin deemne ijoolleedha. Baay'ee miti. Mana 30 hin galle. Bara baraan hin galuun hin galu naan jedhee sin eega naan jedhe. Waaw. Namatti tola yaadannoo maafidha. Mee akkamidha eebbaanoo waa yaanne. Egaa amma qophaa ma jiraachaa jirtadhani akkuma koo. Qofaa man jiraadhan. Si ilaaleen immoo wanta kanatti akkas qofumaatti of jajjabeessaa jira. Kun waaqoo gaggeessinirra jawwichi qabamee inni. Waaqoon deemeera. Anaaf si tafe. Anaaf si tafe. Ati na dursitaa ani immoo si boodan dhufaa jechuudha. Waan karaarra jiru hin jiru maal amma? Hiriyaa waan qabdu. Hiriyaa qaba. Hiriyaa qabdu. Maafan soba. Hiriyaa qaba. Hiriyaa dhiiraa waaqoo fa'aa qabda. Hiriyaa jechuun. Hiriyaa durbaas qaba. Isa dhugaa? Eeyyee. Waaw. Maal godha? Cubbuun maal godha? Ifa baastee kaar. Ifa baasanii dubbachuudha. Nama wayitu ilaala. Titti chaara beeta nama tokko daawwachaara. Ishee miti taanaan. Ishee miti. Asuma jirti. Iddoo isaan immoo. Iddoo isaan immoo dhugaadha. Biyya lafaa kana irratti eeyye. Biyya lafaa kana irratti. Baay'ee jiraate dhugaa. Ogummaa kana keessa hin jirtu. Ogummaa kana keessa hin jirtu. Ogummaa kana keessa lamaan keenya chaalenjii itti gallaan hin cimure. Asiinis chaalenjii asiin. Eessa waraabbii irra hin jira. Waraabbii irra hin jira. Waraabbii marratti wal waraabna hafuma. Ulfaataadha akkasiin. Akkas. Dhugaadha namatti tola. Nama si hubatu argattee immoo wal faana deemsisuun. Yeroo baay'ee artistoonni amma artistootatti yeroo isaan gaa'ela wajjin dhaabbatan muraasa. Ijoollee durbaa artistoonni sooressi abbaa qabeenyaa yoo barbaaddatu jireenyis yeroo wal qixxaatti nuunis immoo haadha qabeenyaallee hin jennu garuu. Maal nuunis diraamaa irratti abbaa qabeenyaadha? Diraamaa irratti gaalafatti cimaa. Wal faana baalaasii yoo ta'e garuu kan sirriibu ogummaan kun namni yoo jaallate ogummaa nama kamiyyuu caalaarra kan kabajamu artistummaa jechuudha. Baay'ee. Yoo itti itti fayyadamte gara maallaqaatti jijjiiruu dandeessa. Achumaan immoo yoo ittiin badattis ashlebbee ta'uu dandeessa. Kanaaf filannoon kan keedha. Yoo itti fayyadamte itti jijjiiramuu dandeessa. Maallaqa diraamaa fi fiilmiidhaan argattu miti kan jijjiiramtu. Ofii makee biizinasii kireetii gootee. Namni si amanaa, namni si dhagaa waan ta'eef beekamtii qabdu sanatti fayyadamtee biizinasii akkas namaa wajjiniin waan wal quunnamsiisu hojjetteenna hin milkoofta jedhee yaada. Baay'ee kanaafituu yeroo keenyatti fayyadamnee jijjiiramuu dandeenyaadha. Jijjiiramna dhibba keessaa dhibba. Sagantaa sarartaatti immoo isheenis dhuftee keessumaa keenya akka taatu. Noori kun. Taa'e lakki rakkoo. Baay'ee namatti tola. Yeroo ishee asiin teessi iddoo kanan teessisaa asiin taa'a yeroo. Namatti tola dhugaa. Gaa rabbi immoo garuma gaa'elatti sinaa geessu jenna. Ameen. Horaa bulaa deebanaa ammuma. Ameen. Amantiidha jechuudha. Amantiidha amanuudha. Nama na eebbisa nama na eebbise immoo akkasiin nama eebbiste immoo waaqoon eebbisee kun hin fuudhennis. Of duwwaa eebbisuu dadhabdeeti. Maal isin waan gaggeessa jedhe. Abshir kan kosi gaa kaamiin sun. Gara hojiitti immoo adeeminu. Namoonni baay'ee kaaraakterii diinagdee baay'ee jaallatu. Mee haa ta'u kamtiin jaallattaa kaaraakterii diinagdeedhaanis wanti qunname mudannoon si jiraate. Mudannoo qaba. Mudannoo baay'een qaba.
Gaafan siin jedhu tokkoffaayi kaaraakterii diinagdee sana keessaa wanta hin jaalladhu akka nama tokkootti wanta ana wajjiniin wal fakkeessuu qaba, wanta ana wajjiniin wal hin fakkaannes qaba. Amma gowwummaan isaa ana wajjiniin wal hin fakkaatu. Inni achi amma akka kaaraakterii achirraatti nama yuunivarsiitii galee ari'amee ba'edha. Ari'ameetu galee waggaa tokkoffaatti kanaafuu sammuun saala garaa garaatiin miidhameetu waan yaadatu waan qabatu garuummoo keessi isaa qulqulluudha namaaf gaarii yaada namarratti hammeenya yaadu. Keessaa inni waa yaadachuu dadhabuu kuni inni kan koo miti. Mul'ata dhabuu, waan hojjetu dhabuu, waan hundumaa duukaasiifachi fiiguun isaa kan koo miti. Inni garraamummaan isaa inni gaarii namaa yaadu garaa qulqulluun garuu kan kooba jedhee yaada. Kanaafuu kan koodhaas innis. Ankeedhas mini? Garraamummaan isaa kan koodhaas. Inni kan kooti waan ta'eef akkeessuun natti hin ulfaanne. Akkeessuu miti ofuma koorraa keen hojjedha waan ta'eef isaanis gaafa jalqabaa ilaalanii hojjetanii yoo kaaraakterii isa kan gowwummaa sana egaa gaafa furdatan gowwaa mananii yaadu akkaataa isaanitti naa dabalan jedhee yaada garuu garraamummaa kana amala koo ilaalaniitu akka amala kootti barreessan jedhee yaada isa kaan. Baay'ee moo sirriitti hojjetetta? Yaaleera amma dandeettii fooyyeffachaa man jira gaa. Fooyyeffachaa ma deemtaa? Mannis koo maqaa sana gaafa sii laatu gatiin wanta sana ofitti amaniifidha. Amma yeroo baay'ee yoo agartee akka biyya alaatii 50 sentiin maqaa isaa miti. Muuziqaan hojjetaniitu kennanii fi isaan beekamees jechuu gooti. Yeroo baay'ee maqaa kee dhiisee namni gaafa waan tokkoon si waamu maqaa taatummaa keetiin sanaa si waamu wanticha sirriitti hojjetteettaa jechuudha yookaan immoo namni jaallateera. Akkasumattiin iyyuu. Kanaafuu akkas jedhee gaafa namni na waamu sinan jibbisiisu. Namatti tola. Ani amma Saamsooniin waraqaa eenyummaa irratti hin fayyadama malee Abdiisaadha Maraatuu Haraadha. Maraatuu Haraa sin jedhu Abdiisaa. Abdiisaas naan jedhu. Saamsooniin ni hombu. Ani naannoo Saamsoonuu waraqaa eenyummaa gaafa Saamsooniidhaan hin jedhu. Saamsooniidhaan. Kanaaf kaaraakterii maqaa isaa kan sitti tolu akka isaati immoo fiilmii lamaa fi diraamaa tokko maqaa Abdiisaadhaan hojjedhe waliin beekanis aktuwaali warri barreessanis Abdiisaa kanatti jijjiirsiisaa jechaa jira maqaa kanas. Anaan yeroo tokko amma diinagdee jedhan kana naqamtee deemee kompiliitilii jijjiiraniiru maqaa koo. Namooti gaafan iddoo garaagaraa akkas dedeemu makiinaa keessatti yoo na argan diinagdee naan jedhu bakka. Bilbilaniis maqaa eeloo diinagdeedha miti naan jedhu. Yeroo sun bakka akka isaan natti qalladuuf yookaan immoo natti qoosaa wayii akka isaan natti qoosuuf jedhan waan hin beekuu fi daddafeen yoon hojiirra jira daddafeen cufaa. Yookaan immoo beektaa gaa bilbilanii sababuma jaalaladha wantichi garuu namni halkan sa'aatii 8:20 ruufaatti bilbilanii itti diinagdeedha gaafa siin jedha yaaddeetta. Ansee tokko 8:20 ruutti bilbilan maanni maatiitu maal ta'edhe gaafa hin hedoo kaasu eeloo diinagdeedha ati naan jedha. Biyya alaas miti biyyuma keessa. Ofii keetii hin rafne ati irra fattee yaaddu yoo ta'e ati hin rafne hin jedheen. Innaan anuu guyyaan irraan kaafadheen sa'aatii kana sii dabalee. Halkan sa'aatii hirriba walakkaadhaaf. Sa'aatii 8 malee immoo addan baasuun. Ani istuudiyoo yeroo baay'ee halkan waan hojjedhuu fi sa'aatii sana anaaf sa'aatii akka guyyaati. Kanaaf jedhanii gaa natti bilbila ati hin rafne hin jedheen koollee rakkoo hin qabu. Takka maqaa sana gara ofiitti gaafa fiddus beektu takka immoo. Isuma gowwaama godhanii si fudhatu tokko immoo guyyaa tokko wajjiniin teenyeetu haasawutti kaane dhimma wayii irratti wal agarre. Ati gowwaa miti naan jedhe. Maal otoo seerumaa naasoftaa gwaaddi hiriyaasaa akkasitiin of bukkeetti ilaalee dinqisiifatee na ilaala. Waan isaan naa galuu didee bakka. Suma dhugaa gowwaa sitti fakkaata. Suma dhugaa gowwaa godhee na fudhateeran. Suma dhugaa mootu. Achirratti faa gaafa isaan na miidhan faa amma see tokko na ifatu waaqoon faa achirratti kennaa jechuudha. Yeroos garaama isaaniirraa kan haaran jiru. Akkamittiin ifatama mucaa waan wallaalaa dhalaniitu ifatu jedhanii kan haaran jiru. Ijoollee xixiqqoon fa'aa gaafa na argan natti fiiganii bakka akka waan narra goruu wayii. Kanaaf argitee waan hojjettu uummata keessatti gaafa hafu akkuma dhugaatti fudhatan namni. Garuu kaaraakteriin kee gowwaadha. Yoo fakkeenyaaf diraamaa irratti ati duutee hojjette hin duute jechuu miti. Hin duute jechuu miti. Diraamaadha. Diraamaadhaan jedhee. Waa'ee maqaan kun immoo baay'ee nama gowwoomsa. Anu takka eessattidha biyya wayii takka. Namoonni dubbisaa akkuma Abdiisaatti na beeku Abdiisaadha. Tokko fagooti abdii fiigaa dhufe kolfaa. Anis sun kolfaa dhufe nan dhaabadhe. Abdii jechaa dhufe. Kan dubbisuuf gaafa jedhu na bira darbe. Na dudduuba nama wayii abdii jedhamuutu dubbisuu dhufe.
Nama aaree beektaa Akkiitti bakka. waamee manni waamee manni Yookaan kottu kottu takka nama mana dubbisi. dubbisi darbiin jedhe. Kanaaf takka maqaa makeetti fakkaate namni hundumti isaatti hamataan namichi sun baay'ee na aarsee dhugaa dubbachuu. See tokko immoo namni hundumtuu na beekattee waan yaadduu fi keessumaa yeroo namoonni kolfaa acheessitti deemanii nama biraa ilaalaa jiran seetoti. Inni nama biraa dubbisuu dhufaa yeroo tokko kolfaa makeetti natti achi as deema. Namooti baay'een akkasitti na dubbisu waan ta'eef yoon jala fuula koo jijjiiradhee akkas jedhee darbe inni of jejenaan jedhe deeman makeetti ilaalatu na bira darbee nama biraa dubbise. Namni tokko na agarre biratti sifachi ilaalee namni tokko na agarre safuu dhabboo koo ichaan sokke. Rakkisaadhaaf yoo fuula keetti boonaa hidhamtaa yoo baay'ee kolfitees immoo gawwaadha hidhamtas rakkisaadha. Gawwaadha hidhamtaan koo immoo dhiisi bakka. Mee gara sirna kottaa deebinu. Maqaan isaas bareedaadha. Yaada isin kakkaastanis baay'ee bareedaadha. Mee waa'ee maatii sanaa diraamicha sana akkamittiin jalqabdanii maaltu sitti argama maatii sana keessatti hojjechuu keettis? Dhugaa dubbachuuf taanaan baay'ee man gammada. Baay'ee amma jedhamu. Maaliif sirna koo gaafa hojjennu tokkoffaa mootiivii nuun ittiin hojjennu waan tokko argannee tun taane yookaan immoo waan addaa argannee tun taane tokkoffaan inni jalqabaa jaalala uummataati lammaffaan immoo jaalala nu gidduu jirudha. Gaafa isin jedhu muudii hojiitiin hojii hojjenna jennees akkasii of dhiphisaa tun taane sammuu nagaadhaan wal agarraa yeroo aayidiyaa isaa kireetii goonuu wal agarree sammuu nagaa waan baay'ee wanti nuuni hojjennee baasnu suni sababuma jaalalli nu gidduu jiruuf malee wanta addaatti argannee miti. Garuu baay'ee gammannee hojjenna hundi keenya iyyuu jaalalli nu gidduu jiru dhugaa sitti dubbachuuf taana baay'ee manatti tolaanaan akka kootti. Maaliif isa diraamaa sanaan alatti hiriyyummaa ammayyuu wajjiniin oollaa gadda walii wajjiniin hirmaanna gammachuu walii wajjiniin hirmaanna jaalalli nu gidduu jiru akkas walitti hidhataadha waan ta'eef akka maatiiti waan ta'eef akkuma diraamicharraati. Diraamichi caalaa yoo walitti dhiyaannaas jechuu gooti. Kanaafuu baay'ee nutti tola gammannee hojjennaa yoo chaalenjiin nutti dhufe illee amma yoo naatti iyyuu amma kana jabaannee diraamaan sun erga jalqabee kaasee amma ammaatti olmost amma kutaa 20ffaadha torban kana kan darbu. Kutaa 20ffaatu darbaa torban kana sanni darbu kaasee amma ammaatti kan nuun hojjenne ispoonsara tokko maleedha. Ispoonsara tokkotu hin argatin eessaayyuu. Gaafa jalqabnee waan gaarii akka qabannee dhufaa irru beekna. Wanta jalqabne sana immoo konfidensiidhaan itti gallee uummanni keenya nu gargaara. Sabni keenya nu gargaara yeroo nuun jalqabnu dhaabbattoonni garaagaraas dhaabbattoonni maqaan ijoollee keenya baay'eetu jira waan ta'eef nu gargaaru jennee ma eegallee. Egaa si'a tokko tokko akka yaaddeen ta'u wanta sana immoo namni hin jaallate baay'ee yeroos. Namni baay'ee jaallatee kutaa 7ffaarra geenyee namni tuma baay'ee jaallatu akka gooneetti ufsiisnu dhabne. Isuma sirrii. Cal jedhanii haasaadhaaf utuu hin taane isuma sirrii waan ittiin waraabnu dhabne. Waraabbii immoo qofaa miti wanta nyaata jira guyyaa sana tiraanspoorteeshiniin jira editingiin jira. Editingii illee ofii keenya hojjenna kaffaltii utuu hin fudhatin ofii keenyaatu wantichi ba'uu qaba jennee isa keessoo keenyaa rakkoo hin qabu. Gatii taatummaa iskiriptii barreessu maal inni akkuma jirutti ta'ee piroodiisii gochuu isaa garatti piroodiisii goonuu dhabne. Maaliif kutaa tokko nama kana piroodiisii gochuu yaaddeetta. Nuti isumayyuu hojii hojjennurraa waan garaagaraarraa walitti finnee tokko kanatti hojjenna turre kutaa 7ffaarra geenyee dhaabnee namni baay'ee manutti aare. Akkamittiinitu akkasittiin jalqabdanii dhaabdu waan Oromoo jalqabee karaatti hafa. Maa jechuudha dubbii kee yeroos namoonni keessaan baay'ee naa barreessu yeroo nu argannu gaafatu jennaan itti deebinaa jennee walii gallee amma tokko boqonnaa gidduutti fudhanneetu itti deebine gaamma ergasii erga dhaabnee itti deebine kutaa 13 hojjenneerra jechuudha. Siizin bireekiyyuu ganaa fudhachuuf jenna. Baay'ee gaarii deemaa jirtu. Eeyyoo maan jedhu galatisa. Salphaa fakkaata maaf nu jalaa baddanii fiilmiin keenya hin jiru diraamaan hin jiru gaafa jedhamu salphaa fakkaata garuu fiilmii tokko hojjechuuf hammam akka aarsaa kaffalu nutu beeka diraamaa hojjechuuf akkamittiin akka aarsaa kaffalamu nutu beeka. Namooti hundumti isaanii immoo waan danda'anitu nu cina dhaabbatanii baay'ee ispoonsara afaan Oromooti gaafachuu jechuun kadhaa miti wal faana hojjechuudha. Isaanis gaafa dhufanii diraamaa yookiin fiilmii irratti gaafa beeksifatanii dhaabbata isaanii achumanis beeksifachaa jiru. Namoota miiliyoona meeqaan
Diraamaa sana gatii daawwatan achumaan immoo akkasa dhaabbata akkasii inni beeksifachaa Yeah. jiru. Kana wal faana hojjechuudha. Malee yeroo baay'ee ispoonsar gaafa jedhamu deemtee mafaa kadhaaf akka intarnaashinaalitti ta'e aktariinis deemee hin gaafatu. Gaafatu. Nama kanaaf qophaa'ee jira maarkeetingii dipaartimentiin Maarketeriin jira. nama piroomooshinii hojjetu isaantu deemee amansiisuu qaba. Nuun garuu maaliif tarii marree fuula keenya yoo miidiyaa irratti arganii jedhanii deemtee biirootti gaafatta. Sarratti immoo walga'iin sunis immoo baay'ata. Walga'iinis hin baay'ata yeroo itti hidhattee. Yeroo immoo ispoonsara immoo baay'ata. Sarratti immoo dabalee gaafa deemtu ispoonsiin jiru gaariidha. Ispoonsiin jiru baay'ees hin jaallanna kottaas hin barbaanna jedhu. Gaafa jalqabuuf jenne keessumaa dhiisi. Isinitti jalqabdanii naa wanta akkasii moo jedhame bakka. Ergasii gaafa nuun eegallee jennu sababa isaan beennu waan kaansilii nu jalaa tataa dhufe. Kana dhaabbata isaa yoon dubbachuu baadheewis jechuu gooti. Kaansilii tataa dhufe. Waanuma waadaa nuu galanii waanuma muraasa iyyuu dhiisanii garuu amma kana yoo dhabne iyyuu kan nuun sirriitti qabnu moo yoo jiraate kan nuun sirriitti beennu jaalala uummata keenyaa qabna. Kanaafuu at least amma tokkollee deemsisnee yoo dhaabnee dhiibbaa tokko uumuu dandeenya yookaan immoo kanuma gidduutti immoo waan uumamuun beekanii waan tokko jijjiiramni dhufuu danda'a waan ta'eef chaalenjicha dhiibuu qabna jennee matu kutannee matti gallee ittuma jirra gaammas. Baay'ee nutti tola. Gareen koofiins ciminni isaanii beekama argatti ta'ee fi naanitti meera waaqottis yeroo jalqabaa gaafa isaan dhufanii hojjetanii galma giddugalaa Daaroomotti yeroos milkii fa'aa wajjin dhufanii gaafa hojjetanii baay'ee natti tole ture. Ammas iddoo gaariirra jirtu. Kana caalaa immoo cimtanii iddoo guddaa akka geessanii abdii guddaa qabnaa. Nus akka sagantaa qophiisan saakaatti waan nurraa eegamu hundumaan sin cina jirra. Hojii haaraas gaafa hojjennee dhuftanii asitti beeksifachuu dandeessu. Yoo wal faana tokko taanee cimneedha aartii keessa kan guddisuu dandeenyu. Sagantaan akkasiis uumamuusaa kanaafidha faayidaansaa waan hojjettu uummatatti dabarsitaa ergaa keessa dabarfatta. Kana kanaan immoo tokko taanee aartii keenya guddisuu qabna. Sinis cimaan jala. Ameen. Haa ta'u. Yeroo bareedaa dabarsaa irraa atis waan baay'ee ergaa ciccima dabarfachaa jirta. Mee akkamittiin ilaaltama guddina aartii afaan Oromoo? Fiilmoonni keenya yeroo tokkotti baay'inaan dhufu achumaan hin badu. Karaa muuziqaadhaanis takkaan dhufa takkaan bada. Sababni isaa maalidha jettamee? Fiilmii dubbachuudhaaf taanaan dhugaa dubbachuuf taanaan namoonni narra beekan baay'eetu jiru. Ati illee jirta an reefa itti galaara waan ta'eef akka nama ogeessa tokkotti dubbachuu irraa akka daawwataa tokkotti yoon dubbadhe nan danda'a. Gaafa isin jedhu seeraan keessa galee baay'ee keessa fagaadhee waan hin beekneef garuu immoo inaaffaan qaburraa kan kee dubbachuu yoon nan dubbadha jedhee fiilmiin keenya dhugaa dubbachuuf taanaan warroota fiilmii hojjetan gaariis haa ta'u gadhee sagadhee jajjabeessuu kootu hin taane gaariis haa ta'u gadhee namoota yaalanii kaayyoon isaanii aartii kana guddisuu ta'ee amma dandeettii isaanii chaalenjii lookeeshinii mataa isaa rakkatta fiilmii keenya irratti. Lookeeshinii argachuudhaa fi Finfinnee keessatti waraabda taanaan waajjira poolisii dhattee barreessistee eessa dhattee kanatti hojjettu waan ta'eef baay'ee ulfaata chaalenjii kana hundumaa keessa darbanii mana sooressaa argachuuf illee beektaa. Finfinnee keessatti rakkisaadha. Fiilmii korottuu waan baay'een qaba. Waan baay'ee garteetta. Kanaafuu chaalenjiin gurguddaan jira. Garuu kana keessa darbanii akkasittiin hojjetanii jabaachuun isaanii waan tokkodha. Amma immoo sakaleessaa dheengaddaa caalaa piikchar kwaalitiin dabalamee dhufaa jira. Fiilmii amma seenaa eebbifamaa kana keessatti istoorii namatti tottoluun agartaa. Aayidiyaa garaagaraa qabatanii dhufaa jiru. Akka duraanii aayidiyaa wal fakkaataa miti amma aayidiyaa garaagaraatu dhufaa jira. Egaa kanaafuu amma tokko amma wayya jedhee yaada. Yoo saba kanaaf ga'aa hin taane iyyuu sababa miliyoona 60 ol ta'u saba Oromoo kana fiilmii namni kun hin gita jedhee yaadu kakkotti. Kanaafuu gana ammayyuu irratti hojjetamuu qaba jedhee yaada. Muuziqaan baay'ee gaarii ta'aa dhufeerama. Amma jarri yoo as inaafanitti as hojjechuu jalqabanitti ta'eerama. Gaasin jedhu muuziqaan afaan Oromoo kiliippiin isaa baay'ee guddateera. Aayidiyaan akka isaan hojjetanii sirboonni isaanii baay'ee gaarii ta'aa dhufaniiru. Baay'ee namatti tolu. Garachi baay'ee dabalaa jira. Gara fiilmii immoo ammas dabaluu qaba jedhee yaada. Ga'aa miti jedhee. Sirriidha. Garuu maaltu jira garaagarummaan jiru amma muuziqaan keenya baay'ee bareedaadha kiliippiin isaas.
Garuu miniitii ati achirratti daqiiqaatti fayyadamtu beekamaadha. Yoo baay'ee muuziqaan dheeraa ta'e daqiiqaa 7-8tti waraabda. Yaa. Fiilmii immoo gaafa ta'u sa'aatii 2 waraabdee dhiyeessuu dandeessa. Sa'aatii 2 walakkaas ta'uu danda'a. Tokkoof daqiiqaa 45 ta'uu danda'a. Kanaaf namoota achirrattis waamtus baay'ee ulfaataadha. Aktaroota baay'ee irratti hirmaachista. Guyyaa waraabbiin keessa ja'a caaluu danda'a. Sanatti immoo lookeeshinii isaas fiilmii korratti waan baay'ee jechaan ture. Even kana irratti jechaan ture. Iddoo tokko mataasaa kan si dhibu. Fiilmiidhaan jedhe fiilmii afaan Oromoodhaa afaan kanaanis ni jedhe. Kanumaan iddoo isaan beeksisee fiilmii maal akka ta'e garuu hin beekan. Manichi baay'ee bareedaadha, mana beekamaadha. Achi gallee garuu gaafuma afaan keenya jalqabu nee namtichi. Kanaaf afaan kanaan nutti hin fakkaanne turre jechuudha fiilmichi. Chaalenjii guddaatu jira. Iddoo lookeeshiniis gaafa ta'u maaliif yeroo hundumaa lookeeshiniin keenya sabbataaf burraa'is ta'uu hin qabu. Seenaan keenya iddoo sirriitti iddoo dinagdee iddoo bareedaa iddoo nama qabeenyi qabatu taana seentarii dhufnee waraabuu qabna. Chaalenjii gochuu qabna malee lookeeshiniin keenya seetingii keenya dirqama baadiyyaa keessa tanan baadiyyaa tippikaalii deemnee hojjechuu achitti waraabuu qabna. Kanaaf keessas dhufnee chaalenjii gochuu qabna. Amma waaqayyoof haa galatu gaarii deemaa ragaa. Waan jedhu eeyyammaa jijjiiramni jira baay'ee. Jijjiiramni jira. Maan jedhu gaa. Haga sinis gaa waggaa dhufutti yaalla gaa fiilmii haaraa jalqabaa jirra. Maqaa isaallee yoon dubbachuu baadhee garuu fiilmii jalqabaa jirra amma akka koofiin tiimitti. Ganna kana wanti iskiriptiin isaa waan hundumti isaa dhumee waraabbiitti galuudhaaf guyyoota muraasa waan nuuf guyyaa baay'ee xiqqoo. Baay'ee namatti tola. Jabaachaa jirtu. Maan jennee. Gaaffii keenyas xumuraa irra gatii ta'ee fi gara dhumaatti gahaa irraa isa dura garuu tapha wayis qabna. Tapha ishi tole. Jenereeshinii ammaa fi isa durii adda baasnee suuraa wayis agarsiisnaa deebisaa nu deebista. Baluusaadha. Eenyu akka ta'e waaqa hojii wal fakkaatu. Waaqa wajjin wal fakkaatu artistii keenya baay'ee kabajnuuf jaallannu artist Alii Birraa. Alii Birraadha kun. Alii Birraa dheeyye. Lakkii sadiitti ilaali. Alii Birraa miti Alii Birraadha. Wal fakkaatu Alii Birraa wajjin garuu. Yoo dha nama goobanaadha. Mee amma sirriitti ilaali. Alii Birraadha sirriitti argatteetti. Yoo sodaadde namni akkamitti wallaali naan jedhu bara 1964 kaanii. Wal faana kaane anuma waliin turre ana akkaati suuraa kana namatti ni himne. Ati yeroo saayikilii oofaa turte mini saayikilii akka raayyaa turte. Yeroo sakkas ta'e. Mee suuraa kana argattee innaan anuu badhaasa addaa siif qopheessa. Eenyu kuni? Mee tilmaami. Dhiira moo durba garuu? Saala adda naa baasi. Goofareedha. Dhiira mini? Dhiiradha. Alii Birraa akka hin taane. Dhiira keessaas gootadha. Hacaaluu? Hacaaluu? Hacaaluu Hundeessaa. Artistii keenya jaallatamaaf. Asirratti baay'ee furdaadha. Hacee miti. Gaa lubbuu isaa jannatatti nuuf haa galu qabsaa keenya goota keenya Hacaaluu Hundeessaadha. Baay'ee furdaa ture inti sitti. Asirratti baay'ee bocciisaa manni ga'u nagartatu. Hankoofa sammaa fakkaata. Ilaalchi isaa kun salphaadha. Maqaa isaanii sirriitti hin beeku. Garuu sirriitti beekaan isaanii. Hojii isaanis beekaa. Eenyu mee tilmaami. Maqaa isaanii. Maqaa namaan naan qabatamu beektaan. Yaboona yeroo irra gadan yoonaa jiran warra sirban miti. Maqaa isaanii tilmaami. Maqaa abbaa isaanii. Maqaa isaaniitti himtee maqaa abbaa isaanii nan bara. Laadhaan ka'a maqaan. Laggaseedha. Laggasaa Abdii sirriitti argatteetta. Miree walakkaadha. Anuma sii deebisa. Laannaan Laggasaa mataa jedheen. Kanoo. Eenyudha. Dhugaadha argeen beeku kan. Mee yaali. Suuraa kan argeen beeku. Baachii madha baachii tokkodha. Na wajjin moo? Waaqodhaa. Baachii tokko annaa. Qabsaadha goota keenyadha. Amma lubbuudhaan jiranii. Eenyudha ree? Mee yaali eenyu faasti?
Gootuma keessaa nama lama yaali. Laggasee wagii miti. Manuma har'a laggasuma keessa jirta. Gara biraa yaali. Garasuu dhukii. Yooree. Seenaa isaanii nan beekan ta'a yeroo baay'ee Suuraadha. Suuraa durii gattitee fi suuraadhaan hin beeku malee. baruma keenyatti keeku suuraan kun gattitee fi. Eenyudha dhugaan barre kana na adabi. Waan ati na adabde na fudhadha. Wasanoo Diidoodha. Wasanoo Diidoo. Seenaa isaanii beeka garuu akkasitti suura isaanii hin argine. Suuraan isaanii baay'ee hin fakkaatu. Suma durii gattitee fi. Atoo isaa argatte. Ana kaaseen isin jedhe guyyaa sana. Anumatu kaaseen. Bilbiluma keessa kanaa. Bilbiluma isa kanaan hin kaase. Gaachumaanis gootota keenya yaadachuu fedha. Haga eenyu? Maani sirriitti hin beekaa maqaa. Maqaan isaanii naan qaqqabamu. Sirriitti hin beekaamni maqaa isaanii maqaa abbaa isaanii eenyu? Kana dhabdee namni adabamta. Adabaan barbaadde na adabi. Yoo isheenii. Yoo dhallee jechuun danda'u sirriitti hin beekaa. Wallee ishee illee sirriitti dhageera. Artistii baay'ee jaalannuuf kabajnu qabsooftuudha. Qabsooftuudha eeyyee. Qabsooftuudha. Umurii ishee walakkaa caalaa qabsootti dabarsite. Eeyyee. Eeyyee. Eenyu? Qubee jalqabaa natti naa bu'ii kaa. Amaluma kooti maqaa namaan kaawwate. Maqaan abbaa ishee sitti himu? Eeyyee. Maqaan abbaan ishee obbo Qannoo jedhama. Asteerri. Na arganne artistii qabsooftuu jaalatamtuu kan taate Ilfinash Qannoo. Ilfinash Qannoo. Ilfinash Qannoo. Dhugaadha beeka garuu kan dubbachuu dadhabe kan amma interviyuu irra waan ta'eef fakkaata. Gaa hundi isaanii seenaa cimaa hojjetaniiru. Baay'ee. Aartii Oromoo keessattis gootummaadhaan isaa ta'uu waan hundumaadhaan. Baay'ee muuziqaas hin dandeessi akka isheetti ishee eegduyyuu baay'ee mana badhe artistoota warra duraanii keessaa baay'ee gobaziidha. Sagaleen ishee sammuu akkuma sanadha. Eeyyee. Amma ijoolleen ishees garuma sirbatti galaniiru. Daangaa fa'aa, hawwii fa'aa sagalee ajaa'ibaa qabu. Daangaan amma dhiyootti waa. Amma dhiyootti gadhiisuuf jechaa jirti isheenis. Eeyyee. Sirriitti bareeda. Gaaffiif deebii keenya keessaa salphaa ture. Egaa maqaa isheetu amma dhee ammatti naa dhufuu dide malee interviyuu. Beektaa beeksisummaa beektaa akka akkasiin dhufu. Shan keessaa immoo sadii argatteetta. Lamaaf walakkaadha tokko kaanumatu sii deebise. Maali gaatis hankoomini? Hankoodha. Egaa gootota keenya haaluma kanaan yaadannuudha. Yaadannuudha. Ani iyyuu hirrina baay'een qaba dhugaa dubbachuuf taanaani. Nama akkasittiin Oromoodhaaf gatii guddaa kaffaleef makootii baruu dadhabuun kooyyuu kanaaf dadhabina guddaadha. Amma immoo seeraan taa'ee suuraa isaanii wajjiniin seenaa isaanii wal bira qabee taa'ee qorachuu barbaada sirriitti. Sirriitti. Dirqama gaa. Dirqama kooti. Dirqama. Suuraa gosa akka hin irraanfanne gaa. Ammumaan na yaadadha. Gadi beeyam gajjallaatti yoo maqaan kee mata jira. Eebbaa godhu gaa yeroo baay'ee bareedaa dabarsaa irraa yerootu nu daangeessaa jira malee itti fufaa jennee itti fufnee akkuma diraamaa gaarii ture. Dhugaa kabaja guddaa isiniin qaba garee koofiiniif. Intis akkasuma baay'ee si jaallannaa iddootti hin jirretti illee isa ammaaf interviyuu utuu hin taane baay'ee si kabajnaa baay'ee si jaallannaa hin dubbanna waa'ee kee isa dhugaa dubbachuuf taana. Galatoomaa. Nama immoo hojii gaarii qabattee dhufaa jirta. Gaa keessoo sammuu hawwiidhaan eegaa jirra jechuudha. Keessos gaa ji'a irratti eebbisiisna. Keessoon ji'a irraati. Guyyaa har'a waraabame gaa guyyaa waraabbii isaati. Guyyaan irra darburra miti. Gaafa 10:09 eebbisiisna adoolessa. Gaafa 10:09 adoolessaa yeroo eebbifama. Ammaan piroomooshinii hojjechaa jirra. Piroomooshinii immoo itti gallaga. Fuula miidiyaa irratti itti fufna. Galatoomii dhugaa baay'ee natti toleera. Mee dhumarratti immoo siif carraan laadhaa ergaa dabarfatu jiraatis nama galateeffachuus waan gara fuulduratti addisee ta'u carraasaa siif. Tokkoffaa waan piroogiraamii kana irratti naaf hirtanii fi daayirekteera sagantaa kanaa gammee baay'een galateeffadha. Dursee natti mee akkasitiin na qabsiisee ati immoo akkasitiin interviyuu na gootee jaalala natti agarsiistee atis ofitti na simachuu keetii fi baay'ee galatoomi siin jedha. Taansee immoo saba keenya nu jaallatu nu kabaju kana waan hundumaatiin waan nu bukkee dhaabbachaa jiraniif jaalala nutti agarsiisaa jiraniif baay'een galateeffadha. Tokkoffaa immoo kallattii aartii hojjedhu kanarratti maatiin koo baay'ee na deeggaru. Gaafan siin jedhu
Diraamaa tokko har'a hojjetamee gadhiifamee innaan kan akka isaanii encouragee na godhu hin jiru. Na jajjabeessu bilbilanii gaariidha waan gaarii hojjette jabaadhu naan jedhu hamilee naa ta'u. Yoon qarshii illee taanaan waan ani irraa barbaadu qabaadhe wanta sana hojjechuudhaa fi naa kennu baay'ee ana bukkee dhaabbatu kanaafuu maatii koo abbee koo harmee koo obboloota koo hunda isaanii baay'een isaan galateeffadha. Jajjabeessitoota kooti ana dudduubaan jiru waan ta'eef jechuu kooti. Akkasumas hiriyaa koo waaqoo kallattii hundumaatiin yeroo hundumaa na bukkee dhaabbatee na deeggaruu tiimii koo hunda isaanii baay'een galateeffadha. Ergaan dabarfadhu yoo jiraate hundumtuu akkuma amma nu jaalala nutti agarsiisaa jiran kanatti dhaabbatoonni Oromoo garaagaraa kallattii garaagaraatiin hojjetanii hojii irratti bobba'anii jiran waan jiranii fi aartii kana jajjabeessu kan keenya qofa miti. Nama waan gaarii qaba jedhanii yaadan yookaan immoo fuuldura saba keenyaaf gaariidha jedhanii yaadan yoo jiraate kallattiidhaanii jajjabeessuudhaaf akka isaan booddeetti hin seensine eenyuyyuu maan taane jechuu kooti. Kan keenyas immoo diraamaan keenya sirna koon darbaa jira. Amma ammaatti ispoonsaran argannee kana ispoonsaran arganneef immoo seeraan hojjechuu dadhabnee namni baay'ee jaallata. Garuu sabuma garaagaraa ta'a. Kanaafuu namoonni ispoonsara gochuu barbaadan akka isaan ammayyuu taanaan nu quunnamanii diraamaan keenya firii ta'ee jira waan ta'eef jechuu kooti. Kanuma ergaan ko. Tole galatoomii atis yeroo qabdu irraa aarsaa gootee as dhuftee keessummaa keenya ta'uu keetti baay'ee galatoomii. Atis baay'ee galatoomii. Wanti yaaddan hundumtuu isiniif haa milkaa'u. Amma dhumaatti isin cina jirra jabaadhaa hojii nama boonsu hojjechaa jirtu. Walumaan afaan keenyaaf aadaa keenya guddisnaa. Tokko haa taanu walaa jaallannaa. Galatoomi. Tole ulfaadhu galatoomeetis. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya keessummaa sansaakaarraa kana fakkaata ture. Maarrii jalqabaa amma dhumaatti yeroo hundumaa torbeedhaan isin daawwachaa hamree waldarra nu laatan hunda keessanis karaa sooshaal miidiyaadhaan jabaadhaa warra nu jettaniif hunda keessaniif galanni keenya guddaadha. Keessummaan keenya har'aa artistii jaallatamaa akkasumas immoo sagalee kiilooleedhaan kan faarfatu meeshaa muuziqaa sin taphata. Editingii sin hojjeta. Taatummaa sin hojjeta. Ogummaa hedduu qaba. Gabraa xiqqoo kaffala. Artistii baay'een jaalladhuuf kabajuuf. Eebbaa dirribaa yookiin dinagdee qophiin keenya irratti akka itti bohaartan abdii guddaa qabna. Maarree torbeen immoo keessummaa baraadhaan asumatti tola argina. Torbeen kunis kan nagaa kan gammachuu isiniif haa ta'u. Sagantaa kun immoo akkas bareedee qindaa'ee isin birratti akka dhiyaatuuf ogeessota istiidiyoo hedduutu irratti hirmaate. Ogummaa kaameeraa, suur sagalee, saawundi, meekaappii hundumti isaanii irratti dhamaanii sagantaa akkas bareedu isiniif dhiyeessaa jiru. Yeroo hundumaa immoo ogummaa daayireektariidhaan kan nu faana jiru gurbaa qaxaleen tokko jira. Gammachiisaa Barraa jedhama. Maarree akkasuma kamis yeroo nu fakkeessanii mana huccuu ammayyaa Stargate eessatti argama jettanii naannoo Boolee Madaanalam gama Madaanalam darbii tokko farda argattu. Stargate yoo deemtanii gammaddanii bareeddanii baatu. Amma dhumaatti immoo kan sin faana ture aan Saamsoon Mokonilataati. Torbeen kunis kan nagaa, kan gammachuu, kan wanta gaarii dhageessanii kan tokkummaa nuuf haa ta'u baay'ee baay'ee isin jaalladhaa. Horaa bulaa deebanaa.